Oromoti ya video ki ya share ruit na godhati warra TikTok ki namarra guban biran naga qulla ki ya nagalla ki sajira ani wanni sa godhe takka hinjiru gali nan jade galun jade birri ergi nan jade hen ergun je hala hen ergun jade nan ilmo isa wajjir rakkata jira mana raba kana keessatti argut jirtani duit na godhati ummata TikTok ki arra gubu dando ummata seera biran naga jolle keenya na qarqara share duit na godha dhiirummaa narra laallatu jira akka nam tokko jaarsaaf jaartii dha'ee ilmoo qabaa fi nagaan gandarraa nafu naaf cinqamu jirtanii naaf galatoo maazajaa keessa rabbisanii haa kabalu laal jabaan maa boota abba warraa keetii kakkas godhe wanni booti maatii ta'e qoy maa bootti abba warraatii kakkas godhe bakka zinaan dalaynemi rabbi si argan isa salphata malee si himiti imboyin haga ati bootte sana mootuyyu rabbiin jazaa deebise inni san caalaa bu'a imboyin waan jiru qofa waan beektu qofa nutti imboyin akkana namni kaambaa haraama dalagee baame ati abbaa manaa keetii maa bootta kabbaa warraa keetii wajjin akkas hin taane eenyu wajjin taata imboyin numartuu hin taana waan namni martu ta'u waan dubartiin taatu waan addaan taate imboyin bulloonti akkanam tokko jiraataa turre inna kan booda kalaas ammaan tana osuma wajjin jiraachaa jirru bakka akkanam tokkotti ani waliin jijjiiramee biyya namaa keessaa gala jedheeni miseenjara wal baranne awwala gisee wal barannuuni na dhagaa jirtani obboleeyyan kiyya akkasi kalaasan booda akkanam tokko akka nama nagaatti dhufee jiru kiyya keessa seenee hayyee jiru eega kaa dhuftee natti rakkoo takkan qabu tole anillee bakka hanqa yoomi ta'a biyya namaa keessa hin heeru bakka heerumee sitti jiru kiyya jijjiiradhaa jeen tole naan jedhe akkanam tokko waliin dhufne osoo isa wajjin waggaa takkan geen ilmoon kun natti hafe kalaas ilmoo kanallee an biyya namaa keessa dhaluun barbaanne garuu waan rabbiin jee malee waan naan jeen taatu ilmoo kana natti hafe hanga baatii 8 ilmoo kana mana arabaa keessa dalagadhe hammaama kana ofirra taa'ee dhiqee mana kana ofirra taa'ee xaragee waa meeqa ta'ee ba'aa bu'ii meeqa argee baatii 9 kiyya guuttadhee mucaa kana dahee inni shurtaan qabdee biyya galee ilmoo kanallee dhalee mana ona keessa beela ciisee waa meeqa ta'ee mugayyafan qabu ifaan qabu sanuu mana ona namni kireeffachuu dide keessa namni naa kenne galee akkasi ulmaa bahee baatii 3 moo 4 akkasitti taa'ee mana arabaa dalagachuudha tare ammuman kiyyaafuu dalagarra dhufe inni shurtaan qabee biyya galee maal naan jaa birrii ergii naan jaa yaa abboo birriin qabu silaa birrii qabaadhe ani daa'ima kanaa ofirraa galchee akka hiriyaa kiyya gaduraanitti dalagadha birriin qabu maal si ergaa silaa atuu daa'ima kana narraa ergite narraa fudhatte jedhee maallaqa naa barbaadde naa ergite narraa fuute ani akka nam tokko nuu dalagaan jedheen jennaanini yookiin gale yookiin birrii erginaan jedhe obboleessa kiyyaani birriillee hin qabu akkanattillee harka qullaan galu aniin tun bahara kanarra baatii meeqa laga kanarra taa'ee beelee waa meeqa tahee dhufe haadhatiyya miskiina namalee hin qabdu nata ummaatiyya qarqaaraa eega dhufe ummaatiyya homaan gooneeffisi jalan jira rabbiin ilmoo kana naqattee naqabe anan galuun jedheen akkanatti namni biyya kiyyaa maal laan jedha intalti zaaraa qullaa galte laan jedhan haadhatiyya kadhattuu biyyatti dhiisee biraa deemanii waa takka goone barraan talaa obboleeyya kiyya osoo waa takka godhiniif shawwadame isatti dabalame waa takka goone muka bichaa jajjaaree mana dhiise qorqorroo gubbarra dha'ee fi dhiise jala itti fidhee fi ulaa ittiin galchinee fi ummaan xiyya akkana mana akkasiisan keessa galaa jirti ani isatti ammoo mistira kanallee nimne maaliif boruunaan arrabsaan jedhee ittiin himne akkuma nama jaaretti jalaa callisee inna basra an jiruu kiyya bultii kiyya oofifadha jedhee ittiin himne bakka isa dhoksee jiruu kiyya jiraachaa jira isa duuba ummaa xiyya 300 ergaa fi dho'isaadhaan amma yoo ani birrii isaa erguu didu yookiin ammoo galuu didu suuraa ani quban qabne kan mana keessatti osoo uffata jijjiirachaa jiru ani akka itti na waraabeen beeku rabbi isaa arguu bas kama na gallakkiseen arge ganaa qabirallee si gallakkisa kaateen argin hedduu jira naan jedhe ani gisee kana bakka ilmaan oromoo osoo isin jirtani qaama kiyya namtichi kun ol nan baasiniiti sagalee naa tahaa tiktokii isaa naa gubaa jedhe achirra dubbachuu eegale achirratti ol ba'e ani awwala ani mana arabaa keessa obseetiin daa'ima kana baadhadhe subii kana nakaasanii fuxuura hojjedhu naan jedhe mana dalaginaa jedhe baadhadhe daa'ima kana ka fuxuura kiyya nyaateen mana kana naddafee
ilmoo kanarraa dhiqee raffisee waa meeqa hojjedha. Ani biyyatti illee ummati wajjin ilmaan 6-7 guddisee dirra bakka shunkurtii kana kuntaala baadhadhee dinnichaa kuntaala baadhadhee oli baadiyyaa fidee katama gurgura. Ana walallee miidhamtuudha. Asittis kam akkasitti miidhamtuu kana bakka obseetuma dalagee mudhii hidhadhee akkanuma dalagaa jiru dalagee ilmoo tana guddifachaa jiru. Erginaan jedha maallaqa erginaan jedha. Ani hin qabu jedhe. Innaa achirraa yoo ati birriin ergi yoo ati hin galee viidiyoo si gallakkisaa naan jedha. Aboo ummaan tiyya jawwaala guddaa qabdi na agartii rabbi sodaadhu an birri illee hin qabu. Akkanatti illee hin galu an ummaa tiyya homaan goonee fi ofiif illee nama hin taane. Ati asittuu dhalaan irratti bakka agarteetti dhalaa bira deemta. Ani amma si amanillee hin galuu bakka jedheen. Si amanillee hin galuu akka rabbiin na godheen taha malee asuma keessatti hin galuu jedheen. Jennaaniin qaama kiyya qullaa fuudhee na gabbaase jechuun miidiyaa irratti. Ani wanni ani si balleessite Amma gaaffii takka bittaa si gaafadha maamaatii yaanas si gaafata. Dhiifama isinirraa fudhadhe. Eessa jiraata nama ijoollee isaatiin? Inni ijoollee baaleeti ijoollee baaleeti. Karjii kana wal baranne inni karjiin jira wala anilleen karjiin jira. Haa ta'u achi bakka wal barattanii miti baalee eessa jira amma inni bakka inni jiru barbaanna. Baalee keessa wallahi karaa baadiyyaati garuu anaan baaluma naan jedhe ani baaluma ta'uun beeka malee. Baadiyyaa masan mee nutti himi baadiyyaa masan. Roobe maal jedhaniin simbicoon takka hiriyyaan takka hin beekti garuu biyya sanii ani garuu hin beeku. Feeritti godhi komantii gadhiisaa yoo dhuftillee komantii gadhiisaa guys. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afarsoo kiyyaa akka nagaa fayyaa kan gaafarsu. Wanni komantii waan boo'u jirtanii fi boo'u. Garuu mucayyoo tana wallahi dhugumatti yoo akka isiin dubbattu kana malee yoo akkuma inni dalagayyuu kan irratti dalaganiidha. Dhugaa mucayyoo tanaas baasanii dhugaan maleeyyuu mucayyoo tana dabaa irratti adeemee waan fedhe sotaate jaartiidha hojii ture. Ilmoo irraa qabaataa ture dayyuus akkanaa kana kan dhiirallee maqaa arrabsisiisu kun bakka jirutti barbaadamuu qaba. Amma lammaffaa irratti akka baaleetti akka ijoollee baaleetti naannoo isaa warri beektan yookaan ammoo shaalloo haa ta'u ashuuta haa ta'u ijoollee baadiyyaa diinsho jedhaa jiranii ijoollee diinshoo nu galchaa diinsho jedhaaran diinsho magaalaa moo karraa riizaan lama bakka takkaan beekna aadaa nutti hima. Namni Mati. Ani jalataa ijoollee baaleetti na beektan. Ani waa tokko duwwaas nitti dubbadha Jamila. Bakka barbaade haa ta'u barbaadamuu qabaa mucayyootti akkanni badu barbaaddu moo akkanni adabamu barbaaddu si? Dhiisne bakka. Maalidha kaayyoon keessan? Laa ila tokko irratti adabamu maletti kun dhugaa dubbachuuti. Biyya keessa mucaarraa dhageessaniitu namni argitan obboleettii qabdu haadha qabna. Okay, afarsoo kosii miti ani warra bakka mucaanutti maa namachoo jedhu. Maal jechuun barbaada akka nama tokkootti adabbii miti kun silaa odoo seerri biyyi teenya sun osoo seera qabaatte wallahi akka har'a inni dalage kun akka isiin daa'ima kanarraallee of ajjeeftee daa'imni kunillee biyya Arabaatitti biyya kana keessatti namni hedduu beektan Arabni nama rifatu hin jiru. Arabni garaa lama lafa jiru. Yoo har'a mucaan tun irra jiru daa'ima fuudhanii fedhan amma maddarban fedhan qoshaashaa keessa kaanii makiinaan darban jechuudha. Sigalee Arabni namaaf hirrifatu. Akka inni godhe ammoo akka isiin silaa lubbuu fi dabarsitee daa'ima kanarraa of ajjeeftee daa'ima kanallee Arabnis gara oofe darbuu goosisee kun lubbuun irmijjaan isaatu silaarra fudhame seerri biyya sanii waan dalagu ta'e akkas jedhaan akka kiyyatti garuu ammoo ammaaf nama seeratti dhiyaatee seeraan to'atamuu qabudha. Anak kaya ada kiat tak kasih rakam itu. Takkan dubbaddaa akka nama isii biraa amma dhufeetti wanni micattii tana bira dhufee fi akkuma amma afarsoon jedhe kana yoo daa'ima kanarraa micattiin tun waa if gootee akka reef jettu laayivii irratti if waa if gootu taate arabni mana hin jiru. Ani daa'ima kanarra iyyuu rakkoo gahaa jedheeti wallahi anillee firraa bira dhufee waan takka godhuu fi hin danda'u. Oromoo isinummaan bira dhaabbaddaa micattii tana gara biyyaallee galchuu taanaan. Mucaan beekani Usmeen galchi Usmeen hin beeka mucaa galchi waliin dalagaa obboleettiyaa waan takkas jechuu barbaada ifratti waa if balleessuu takkiin immoo waan akkanaa kana hin yaadin
because ati jaarsa kan kee khanikaa irraa qabdutu waan kana sirratti hojjete nuti immoo ijoolleen Oromoo sibira jirraa jechuudha. Mucaa kanarratti illee badii inni balleessee badii isaa akka itti gaafatamu irratti hojjechuuf deemna. Kanaafuu viidiyoon inni kana booda si gadhiisus hin jiru, wanni inni kana booda godhuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu ati hin booyini jajjabeessi jabaa. Qaama qullaa kiyya gadi hin lakkifne akkuma qaama qullaa kiyya gadi hin lakkifne tokko. Hin booyini yoo lakkise abbaa warraa keetii yeroo abbaatu dhiisi. Irrattisu ammaatti gadi hin yaadin. Mucaan as jala jira, mucaan dhaga'u jira. Reefullee tiktaakii isaa gisee fooloo na godhee jira baay'isawee. As jala jira nu dhaga'u jira jechuudha. Namni 4,400 ati arkitu kuniif gastiirra jiru warri koomentii jiru hundinuu warra si bira dhaabbatu jiru. Warra si maddii siif jirraasiin jechuun jirudha. Inni nama dila kana taree waa takka si godhuu hin danda'u, waa takka hin danda'u jechuudha. Ati immoo maqaan isaa eenyu? Maama maqaan isaa eenyu? Mee haga abbaa akaakayyuu yoo beekte nutti maqaa. Usmee galcha. Jamiila Rabbii dhaabbii keessa.